ishee guyyaa jalaa jeefamee boohaa turte namni hedduun arganii mucayyoon tun lubbuu kiyyayyuun balleessaa kana booda jiraatuun barbaaduu jedhaa turte. Namoonni hedduun ammoo warri biyya Dubaay kana keessa jirtan mucayyoo tana lubbuu isii nu baraaraa qabeenya isiitii fi hamilee isii nuti uummanni Oromoo cinaa dhaabbannaanii ni jajjabeessinaa jedhanii jennaan nullee waamicha uummataa fudhannee akka nama biyya tokko keessa jiruutitti illee obboleestii teenya tana jajjabeessuu qabnaa jennee abbootiin amantaa garaagaraa illee jiranii qeerroof qarreellee nama hedduutu jira. Guyyaa har'aa kana sagantaa deeggarsaa qabannee dhufne walumaa galatti wanti jiru kana fakkaata. Irra caala irra deebi'aa ammoo wanti jala muruu barbaachisu yeroo ammaa kanatti qabeenya isaaniillee manca'ee maatiin isiillee faffaca'ee haati isiillee ifin dhukkubsatanii ajjeefamuu abbaa isaaniitiin hospitaala jiran. Sababa kana ta'eef maatii isii kuni ummata Oromoo qaba. Osoo ummanni Oromoo kun jiru mucattiin tuni qabeenya waggaa torba kushiina Arabaa keessa dalagatti bara deeggaddaa akka jalaa manca'ee namni hundi ni beeka. Qabeenya caalu ammoo baran abbaa isheetu jalaa ajjeefame jechaadha. Irraan rifannoota kanaa fi miidhama kanaa waliin mucayyoon kun ifin sa'aatii ammaa kana dhaabbattee deemuu iyyuu hin dandeessu. Qaamni isii hundi jechaadha akka paralaayis ta'eetitti gogdee haftee jirte jechaadha. Namatu fuudhee olii gatteessisa, namatu ciibsa, hin nyaattu, hin dhugdu. Nyaataa dhugaatii mukaan hin dandeessu. Gilgoosii mana yaalaa geessaa wantaa jedhan jechaadha. Fayyaa isii yaaduu fi qarqaarsa maatii isiitiif guyyaa har'aa kana walumaa galatti. Welcome Sheikh Abdurrahman. Annaa kana fakkaata maammee amma yaada kennatuu dandeessa. Miyuutii baradhu. Maammee kenna dubbadda ayyee. Isii bira jiran qaamaa ishee Abdurrahman ammoo. Guddaa dubbaddu himiti. Harmeen isaanii akkuma mana siriin jiru kanatti miidhamarra jiranii sanirra caalaa ammoo kan nama gaddisiisu akkoon isaaniillee har'a jalaa wareegamanidha. Haati haadha isaanii ilalaan qaba. Miidhamarratti miidhama, rifaatuu gadda irratti gadda jechuudha. Amma reef kanaas turree hoggaa dhageenyu haadha keenya jalaayis haadha isiitti wareegamee nuun jedhan. Agartee tarii akkoon sunis gadduma kanarraa ka'ee ta'uu danda'a. Tarii immootu namoottummaan kun beekaa yeroo waa galanii jedhe immoo namni yoo baay'ee tokko tooteeffatee gadda heddummeessee jedhe rabbiin immoo nama qormaata nama daddabalaa. Hireedhuma akkasiitu qunnamee kaan irraan asiriin dubbateera waan guddaa asii dabalu hin qabu. Yaada kan kee baadhu maammee. Beetii amma dura nan beeka waggaa kana keessattuu waan isii mudatee miidiyaa hawaasummaa irratti viidiyoo isiin gadhiifte namoonni baay'een ilaalanii gaddaa akka turanii jedhan jechuudha. Akkuma isinuu amma jechaa jirtan jechuudha. Rabbiin yeroo gadda wayii baay'isanii jedhan jechuudha. Nama qormaatu waan tokko raawwachuu danda'a. Kun hojii isaati. Nuti immoo akka ilmaan Oromootti callifnee gadda kana walirratti ilaallee yookaan hidhiisuu qofa osoo hin taane nama waan taaneedhaaf nus hiree rabbii jiraannaa, hiree rabbii waan yaadne karoorfannaa. Carraan akkanaa akka nun geenyeef ammoo gaafa waa qabnu waan qabnu wal bira dhaabbachuu, wal cinaa dhaabbachuun amantaa gosa naannoo osoo adda waliin qoonne gama amantaatiinis ta'ee akka namummaatti jechuudha waan jajjabeeffamudha waan ta'eefi obboleewwan keenya laayivii kana daawwachaa jirtan hundumti keessanuu jechuudha. Tarii kan dhimma kana amma dura akkuma qabaatii yoo jiraatanii jettan obboleewwan keenya waan isiniif ibsaa jiru dhaggeeffachaa jirtu. Obboleettii keenya bira qaamaan argamanii akka Oromummaatti akka nama biyya tokko jiruutti jechuudha. Jarri shoora gama isaanii ba'achaa jiru. Nuti immoo obboleewwan keenya biyyoota garaagaraarra jirru jechuudha. Duniyaan kun jechuudha akkuma rabbiin fide nama harkaa fuudhuu danda'a. Akkuma nama harkaa fuudhamatti deebisuu danda'a. Hireen carraan akkanaa immoo akka nun geenyeef gaafa jirru, gaafa fayyaa qabnu, gaafa nagaa qabnu jechuudha. Namoota gaddaan marfamne jechuudha. Rabbii gaditti nu sii jirra jechuun wannichi harkuma deeffachuudha natti fakkaata. Abbaadhumaaf deebi'utti gaarii waan ta'eef obboleewwan koo warra jala jirtan hundumti keessanuu kana dhaggeeffachaa jirtu waan ta'eef inni maallaqaan danda'u maallaqaan, inni yaadaan danda'u yaadaan obboleettii keenya cinaa dhaabbachuudhaaf jechuudha. Viidiyoo kana sheerii godhaa walitti jechuudha. Namoota tarii carraa kanatti fayyadamanii sheer godhanii yoo dhufanii jedhan obboleettii yeroo tokko reefu dhiifama waliin naatii fi Abdurrahman jechaadha. Reefu nama 700 akkas irratti beetiilleen dubbattee turte. Daqiiqaa tokko qofa yoo danda'ame isiidhaaf carraa kennitanii yaada xumuraa ishee dubbattee sagantaa kennatti haaseenu. Okay. Ayyee yeroo tokko beetii fidame. Nasri. Oh.
keessummaa biyyaa dhufa wayiitu jira beektaa abboota amantii biyyaa dhufa wayiitu jira isaanis kutaa biraatti kadhannaa godhaafii jiranii soyyee kiloolee fa'aa ol dhufanii warrallee. Haa xumurtuu booduma dubbisnaan sagantaa keenya taasifnu. Nama kadhannaa gochuufii jiranii kutaa biraatitti. Ayyaama sagantama keenya eegallu. Okay. Barreessuuti seenash. Isin kennaa kadhannaa godhaanii jedhanii keessummoota biyyarraa dhufan wayiitu jira yoo xumuranii gama wanta seenna jechuudha. Kanaaf amma walumaa galatti garuma sagantaa keenyaatti taasifnu deeggarsa warra gastii kana keessa jirurraa namoonni rabbi waan isinii laaffiseen niyyadhaa akkaawuntii koomentii jala maxxansaa. Bakka walii gadi laatuun dansaadha. Anilleen akkuma beekamu hojiin gargaarsa mana biraa irra turree dhufne. Oromoon akkuma beekamu galaana achittis gargaarsa irra turree achitti mubaarak fa'aa biraa dhufe innis dhufuu hin dandeenye. Innis akka birri Itoophiyaa 10,000 gargaaru asumaan dhaamsa yookaan ergaa natti dhaamatee jira. Anis gama kootiin birri 5,000 Itoophiyaan hin gargaaraani. Wal gargaaruun aadaa keenya. Maatiin galmeeffannaa galatoomii jalqaba mubaaraktu 10,000 siin jedhe. Dhaamsaatiin dhaamatee. warroota jalaa galmeessaa. Koomentii jalatti akkaawuntii maxxansaa amma warri akkaawuntiin isin bira jiru milkii maxxansuu dandeessaa ati gastii gabannaa guruppii keessa ergeera akkaawuntii. Baankii daldalaa. Nasirii yaaf tokko. Akkaawuntii kana utuu namni tokko barreessee gaariidha. Amma eessa akka fidan hin beeku akkaawuntiin tokko amma jalatti barreeffamee jira. Sanniin rakkoon qabu akkaawunticha ni beeka waan ta'eef ani ni bilook godha. Namoonni sanniin namoota akkaawuntii biraa barreessanii. Gastii gabannaa guruppii keessa ergeera akkaawuntii. Baankii daldalaa. Nasirii yaaf tokko. Akkaawuntii kana utuu namni tokko barreessee gaariidha. Amma eessa akka fidan hin beeku akkaawuntiin tokko amma jalatti barreeffamee jira. Sanniin rakkoon qabu akkaawunticha ni beeka waan ta'eef ani ni bilook godha. Namoonni sanniin namoota akkaawuntii biraa barreessanii. Sirrima eeyyaan kun sirrima. 56 62 yaa sirrima. Ijoollee guruppii kenna keessa jiran. Yoo akkaawuntii kan biraan maqaa waliin ta'uu qaba warri barreessaa jirtan. Nasri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasri, ani ribana gay boom tema. Ana makiyana, ana Abu Dhabi kesan jira ibashan ka Dubai nan erga fi idun jiru. Wannan jedhama iddoon kiyya shabukaa jiddiitti jedhama inshallah namni dhufee narraa fuudhee jiraate nan erga inshallah. Abu Dhabi rakkoo qabu yoo ta'u dandeesse. Ergasii yoo dandeenyellee qaamaan dhufanii sirraa fuudhuu danda'ani. Ayyee rakkoon qabu lookishinii na erganii waasaap isaanii hin qabadha. Isaan nama dhufee sirraa fuudhan sii godha. Ayyee barakallah fi Galatoom rabbi jazaa keessi faa kafalu sanyii tolu. Ayyee xayyibaa itti fufi. Suudii jira 200 Suudii ergaaf akkaawuntii Azzalaa kanarratti. Riyaala 200 akkaawuntii kanarratti rabbi jazaa si haa kafalu. Yoo gasitee fuusii danda'ame akka risiitii keessaan nuuf ergishii. Keessaan na ergamee jira birrii Itoophiyaa 2,000 alawiyyaa jedhaa galmeessaa. Ayyee alawiyyaa qarshii 2,000 Itoophiyaa tole ishii xayyibaa teenya galatuun jazaakumullahu khairan rabbi sirraa jaalatu. Itti fufi seenaa. Seenaan tun qaata.